dhiisi gurbaan jedheen biyya kana keessatti nama waraqaa qabu si barbaachisaa aayidii hojjechiifadhu birrii liqeeffadhu arbaaba koo biratti si hojjechiisaa dhiisa kan obbolummaatti mee beeyta yoo birrii 5,000 kennite kan 3,000 si eeggata jennaan ishii jedhee birrii 5,000 barbaadee fidee arbaabni jechuudha arbaabni bira hojjetaa ture kaansalii guyyaa tokko kennite karaamaa birrii 1,350 arra galchite beeyta arra galchite naan arbaabni kan koo karaamaa kana kisiyyuu bakka biraa wajjiniin inni bakka kasabne inni nuun beeka beeyta bakka sana geessee kisirra kaayisiisee biizaa isaa tashiraan bahee hojii isaa xumuree ijoollee nama 2-3 natti kenne birriin kun dhugaadha hin jira aan soba sodaa keessa miti sodaa isaatii miti wanta dubbaddu sobuuf hin jiru beeyta birriin kumni 500f haqa bar kan nuti barbaanne nama sodaattee miti haqa hamba kumni 500f kun 98 inuma jira kana keessa birrii ijoollee nama 3 liqii hojjechiise isarra tokko 3,000 jira mucaa tokko 4,000 jira mucaa tokko 3,000 jira sigala birrii kana wanta ofii kooti afaan koo ga'ee badeen jiru beeyta birriin kun ijoolleedha jira namichi gaafa birrii dirama 11,000 itti kennu isa biiza muwafaqaa baasee isa biiza pilay godhe birrii 2,100 irraa kutate birrii jaraarraa birrii asii achisii kennuurraa birrii isaan si biraa qabu dhaqii kaffalii naan jedhee isaaba kunoo godinummaa isaa Mozambiik kan jedhamu ijoollee keenya ijoollee sanxammaati jechuudha innumti hin beekanaa Zubeer kun wajjiniin bira dhaqee isaaba godhee birrii 2,100 arbaabna irraa kutate naan birrii keenya irraa kana kutate isaan si biraa qabu dhaqii kaffalii isa Zubeer irra jiru isa Bulchaa irra jiru isa Amiinaa irra jiru kaffali birrii nama 3 si biraa qabaa naan jedhe ennaan addeebee Zubeer birrii 3,000 si bira jira sigala birriin kan Bulchaa bira jira birriin kan Abaluun bira jira birrii kana walitti fuudhee kaffaluudha amma ijoollee kana irraa fuudhee kaffalutti sabari ijoollee kana tasgabbeessiin jedheeniin dheengadda birriin kun naa dhufeennaan birrii gaafa guyyaa dheengaddaa Amadiidhaani birrii akkasna bira jira birrii kana immoo naa eeggatu tokkummaa deemii himii jedheennan Amadee si bira dhufeera jennaan birrii kana irraa dheengadda ijoolleen galchaniiru birrii akka ijoollee harkaa fuudheettan galcha birrii 1,000 ta'u 500 ta'u sigala birrii kana dheengadda birrii 60,000 galchisiisee raafee sigala birrii sanii 30,000 jedhu immoo ji'a 3 fayyaa na bira taa'ee faamiliidhaan beeyta ji'a 3 fayyaa kiraa mana guyyaa tokko malee kaffaleera yooni naan jedhe isa birrii meedikaalatti naqe isa shaaraa gochuutti naqe birrii taaksii yoo kaffaleera jedhu meenatti himume amma kana hundayyuu anuma godinyaa kan koo Useena jedhama kun hin beekala Amadeen isatu fuudhee geessaa natu kaffale isa akka dibeeksuti birriin isaa meeqa si biratti hafe si biratti birrii isa 3,000 kan qaamaa liqiiti sigala birrii kiraa manaati afootu si jedheera arrabasaatu jedhe dhageessa waa tokkitti laqee anaaf ati walitti dabarfannu beeyta sigala anarraa lakkoo birriin asi biraa qabu obsi obboleessa koo obsi tokkummaa dhagaye lakkoofsa arbaabaa eessarka jira birrii meeqa narraa qabda jedhi dawwalii gaafadhu sigala dawwalii birrii meeqa narraa qabda jedhiiniin kanaafuu jechuudha birrii 3,000 biraa qaba birrii 1,500 fi birrii na biraa qabu birrii 4,000 wayyamaa geeffadhu Zubeer obsi booddee tartiibaan deebistaafi gaafa inni fixee ka'e amma birriin si biraa qabu birrii meeqa nagaartan isaa akkati beektu natti mi tawakkaltu ka jettu kun birrii na biraa qabu birrii 4,500 birriin 3,000 birrii qaamaa bira jira birrii 2,000 arbaabata irraa kutate meeqa akkasitti birrii qaamaa maaliif bira jira kan qaamaa bakka kan qaamaa isa liqee hojjete birrii 3,000 biraa qaban sin jira arbaabni biraa qaba isan si biraa qabu dhaqii kaffali naan jedhe bara arbaabni birrii na deebisuu didee sigala birrii nama 3 na biraa qaba namichi birrii nama 3 qaba dhagaye tokkummaa birrii nama 3 biraa qaba inni birrii nama 3 na biraa qaba arbaabni waa'ee arbaabaa kana birrii isa kana achisii kennuudha isan si biraa qaba waa'ee arbaabaatti nun galchini haqa dubbadhu ilmoo qabda haqa dubbadhu isa immoo birrii 1,000 jettus immoo ol baatee quraana qabde kakatta yoon birrii 6,000 kennine maal jechuun maalaa soodha waa'ee arbaabaa jettu maal jechuun waa'ee arbaabaa maalaa soofta arbaabaa maadda galcha sittan kenne maal arbaatan kenne tokkummaa ani sanatti dubbachiisine jedha araabare tokkummaa sanatti dubbachiisine obboleessa koo qoyyatti maqaan keessa maal maqaanatti maal jedha amma Zubeer atillee nu hubadhu nam tokko dubbadhaati taraa wal dhaggeeffadhaa akkamitti akka faamu taraan kooti kaaseetti dabarfate miti ani eenyuuf kennite tokkummaa taraa waa obsaan gaafin gaafataa jira nam tokko hin gaafatu rakkoon tokko hin jiru
amma ijoolleen isinuu maatii natti fakkaatu amma rakkoon jiraate amma maatii dira si deemuu dandeenya isin hubadheera waan ta'eef amma jechuudha rakkoon jiraate amma isin hubataan deema amma fakkeenyaaf mucaa kana deemuu danda'a isinillee deemuu danda'a rakkoon hin jiru jechuudha garuu walifatamee wal arrafamee jennaan namni deemu hin jiru suutee oddoo dhugaa eenyu taane malee dhugaa barbaadde taanaan amma maatii isaa dira siin deeman ijoollee hubadheera bakka inni ta'e atis bakka itti taate si hubadheera jechuudha. Sigale amma maatii dira si deemuu dandeenya waan ta'eef obsii jechuudha asirra finna barbaachisaa taanaan miira ariitiin immoo himatta yoo ta'e ati hin dhabde haqa dhabde haarii keessaa immoo qabda haariin haqa balleessiti nama jedha hin taatu jechuudha. Amma arbaabati jettu kanaa fi isa kana maaltu waliin ga'e ta'uu kan tolallaa akka jettu kun siin haasee moo arbaaba sanaan haasee inni? Maal jettee? Arbaaba nama jettu kanaa fi isa kana maaltu waliin ga'e jechuun sitittiin haasee moo isa sittiin haasee? Naatittiin haasee birii kan kokuma sadii naaf hafe duqaamatti gutee kaffala isa kan qaamaa isaa hojjechiise ana miti kan masolate. Kuma sadii irraa qabda jechuudha kan qaamaa isaa hojjechiifte kuma sadii siin kennine inni? Naan kennine sigala. Hin kakattaa naan kennine ittiin kakattaa? Eenyu? Hin bilgoone kakachiisa maaf hin kakkanne maa? Kuna narraa qaba jiraa jiru maa akkuma tokko mormuu barbaade. Kuma sadan sana sirraa qabaa? Kuma lama malee hin qabu. Kuma lama qaba. Kuma lama qaba. Isumaayyuu immoo isa kana keessan galu qophaadha sun kan qaamaa kooti qophaadha. Dalagdee kennitaadha waadaan gaafa keessa hin galchina akkatti galchinu qabna keessaa baafne sitti galchine kan isaa sitti galchina rakkoon hin jiru jedhati. Amma ansin rakkisu tokkuma yoo inni ol bahee quraana qabee mataa ilmoo isaa qabee kakatee kuma tokko kana kakatee fudhate rakkoon qabu waan nan kafala. Ol bahee quraana qabee kakatee anis immoo nan kakadha akka kuma lama narraa qabu. Rakkoon qabu amma gaa isaaba si walirraa qabdan hin baafnu keessaa hunda isaa walitti finne saliqii duraa isa kanas walitti finneeyyi isa kan isaa itti finne jechuudha keessaan baafnu eega tokko garaa walitti dhufa ta'e akkasitti deemna jechuudha. Okay garaagarummaa birrichuma gadaraa kuma nama irriis oye akkati jedhaa jirtutti birrichuma isa kuma 600 fi laala kuma 600 fi kuma 26,800 kanarraa birrii Dubaay kuma 2 irrisuudha inni kuma 3 dha ati kuma 2 dha kana miti wal dhabdeen keessan. Wallabdeen keenya kana. Thank you. Amma sitti waan naa sirreessitan qabdan asitti. Asitti waan sirraa qaba. Ila birrii isa kuma 600 kuma 26,800 kanarraa ati kuma 2 qofa irrisuu barbaadde inni kuma 3 biraa qabedhe kuma 3 irrisuu barbaade. Sila walitti hin galu ture amma immoo haasaan gabaabbatee adumuu ta'e anatti hisaabamee birriin kan ijoollee inni hafe naaf kennamudha. Shabeen immoo dheengedda gaafa jaarsummaa dubbatu. Barkan keetis ide barkumni dhaggeeffadhu kumni 600 fi kumni 26,800 isa kuma 30 dabalateeti bar adda hin baafne bar irraa baafne. Akkamitti keessa jiraatan inni sun kophaadha bar tokkummaa. Walirraa qabdu miti kanuma qofa natti himate walirraa qabdu moo hin qabdan? Qaba kuma lama kan qaama qaba ishee qaba kuma lama. Bakka haala sirraa qaba eega sirraa qabatee hoyyee isa sana kaffalee inni kun wanta fuuf hin qabu keessa itti daamaa kan isaa itti daamaa jechuudha. Amma kuma 3 kana akkamitti tartiiba goona? Inka kattanii. Alaa xuli amma quraan ol baas. Mataa ol bee viidiyoo mataa ilmoo isaa quraana qabe kakata yoo inni kuma 6 natti kenne jedhe. Birri Itoophiyaadhaan galchitii ta'e birri. Kuma 6 moo kuma 3? Kuma 2 kuma 6 natti kenne. Qaamaan kuma 8. Sigalee halkanillee guyyaa tokko asuma dhiyeenya jechuudha. Kuma 6 keessa. Kuma 6 aha okay. Iqaamaasii hojjeteera miti? Qaama fudheere qaamaan harka jiree. Liqiidha sinuma. Okay, amma waa'ee fanaa gooteetta qoy. Walii galtee keessantu kuma 8 ture. Iqaamaa kana hojjechiisuuf. Akkas. Okay, ati immoo birrii kuma 6 itti kennee jedhaa jirta. Birrii kuma 2 tafa jechuudha. Kuma 2 itti kenna. Silumaa yoo dalagdee. Inni immoo lakkii kuma 6 itti kennine kuma 5 jechuu isaati jechuudha kuma 3 tafa waan ta'eef. Akkan. Walii gallee amma akkasitti. Isuma tokkummaa sodaachisa beektaa simbuloo ka biyyan si galchaa kanallee na sodaachisaa ture wantaan kana as fideef sababa kanaati. Ispoonsarii keessaa kafiilli kee. Kan simbuloo ka biyyan si galchaa jedha. Ammas immoo kasaaraa keessan si galcha jedhee sagalee natti qabaa ture. Simbiloo kee jennaan maatiidha maaltu rakkoo qabaree addunyaarraa wal xaraguu dammaa'u hidhachuudha kaalaaxulee shugguxiirra kasaa biyya keenyatti bar. Abbaan fedhe wal biloonnaa isas ta'e maatii xaraguun xiqqaadha bar maatii wanta isinii himu
hunda keessanii qajeelfama tokko isii kenna. Namni Dubaay keessatti waa isinitti hojjetee jennaan maatiitti bidda qabsiifte galtee mana bakkeen itti hiite sana booda kan jalleen ciiftaa jechuudha. Jireenya keetti nama murteessee Dubaay keessaa si baasee shugguxii rakasaan bitatta birrii yartuun bitatta fixuu dandeessa nama tokko miti jechuudha. Inuma fixa akka boqqolloo kanatti boqqolloo dureetti. Wallaahi billahi hin fixa jechuudha. Yookaan mana bakkeen itti hiite kibirratti itti lokkosta jechuudha. Kun adeemsa gaarii. Kana sirriitti qalbeeffadhaan Itoophiyaa keessa hin jiru sitti hima. Gaafa Itoophiyaa dhufe isinitti hin himu. Wallaahi. Dhiira yoo taate gabbaateen booyin fuulduraa biyya galtee natti boonyaan simbiloo kaan. Wallaahi billahi simbiloo. Ashokkaay qilleensa irratti hojii irra oolchite jechuudha. Miilaan keessaa baafatta karaa Keeniyaatiin. Keessaa itti jechuudha. Jireenya walitti hadheessee namni jiraatu hin jiru waan ta'eef. Kunis qofa osoo hin taane namuma fuuldura nama hundaaf ni beekan. Karaa Keeniyaatiin keessaa lashi jetta. Isa iyyuu lafa argiteetti itti dabalta jechuudha. Eegalee ool dhuguma dhiira taatedha kana sitti. Kana sitti hin jenneen. Waa'ee kiraama nama hundaaf hin jedhe mana boleessoo. Kana gorsa nama hundaaf hin kennu. Nama hunda. Nama Dubaay keessatti si nyaattee gara biyyaa sin awwalte jireenya tadheessaa maatiitti mana hidhaa kibiratti binzeematti rafarrafaa gubaa mana. Wallahi billahi mana gubaa. Yookaan obboleessa haadhaaf obboleessa abbaa qaba miti. Jireenya kee diinaan diigi jireenya obboleessoo xiyyeeffannoo irratti godhe jechuudha. Baatte qofa garuu sobaan dhattee jireenya diinaan hin diigamte jechuudha. Yeeta abbaatu. Kun kana gorsa ajaa'ibaa isinii gorsine wallahi amma mucaan tokko mana gubuu dhaqee jira jechuudha maqaan dubbaddu wallahi maatiin mana walitti gubee achi torbee tokko taa'ee dhaqee maaltu na dhibee wala gubdu wallahi wal gubi maaltu na rakkise birriitti kennee kana dhabnee amma mana gubuu deebi'ee jira jechuudha yedduu kana taaziyaa taa'ee jechuudha gurbaan gara yaadaatti deebinaa in kakattanii birriitti kana in kakattanii tokkummaa dhaga'e tokkummaa deebii tokkoon qaba beektaa. Nagaa miti sagaleen koo. Yaa nagaa. Isa kuma soddomaa sana birrii keessaa kan galchine tokko. Si galaa? Kan keessa liqii addaatti dhufe boleessoo. Dhageessa yoo dubbii dhugaa dubbate. Ayyee keessi ni dhugaa keessi dhaggeeffadhu. Dhugaa dubbate ta'e dhimma ji'a sadii keessa. Ina sabatta kiraa manaa sana dhaggeeffadhu. Ina sabatta. Birriin riisiiti. Dhaggeeffadhu. Risiitiin qoy waan si sirreessa. Si'umaaf hawaa karaa rabuusaa naa obsi. Naa obsi si'umaaf hawaa sirreessa. Si'umaaf hawaa sirreessaa naa obsiin siin jedhe. Haasa kan kodhagee birrii kuma soddoma kiraa mana ji'a lamanarraa qaba. Birrii sani kuma ja'anitti kenneeru immoo kuma tokkoof dhibba sadi isa kan karaamaa kaffaleeyyii kuma jaata sabate si galaa yaani namni soba kana sobuunis illee hin barbaachisu beektaa. Waan si sirreessaa na dhagahime karaaraan si buusa. Obboleessa callis. Birrii sani asii kaffala namichi kaffalu kuma sadii. Achi iyyuu wal lolaa jirti fakkaatti. Waan si sirreessa obboleessa koo tawakkaltu jettu kun si miidhuu sin barbaannu waan ta'eef waan karaarra si buusa. Kiraa mana amma si bira taa'e sana siif irree qaba. Jeesa kakate tokko taaskii barbaadde waan dhugaatiin siif irree qaba. Karaaraan si buusa gaayyaa jechuudha. Dhiisuu hin ta'u kuma soddoma isaa irreegnee tarii kuma soddomaa ol ta'uu danda'a waan ta'eef. Isa afaan isaa jedhee bana sitti mee baran. Isa afaan isaa tuyyi afootu rakkoon qabu inni sanaa jedhee baran. Inni irreegnaa dhaggeeffadhu. Kumuma soddomman sana nan irreega. Kiraa manaan kan kee booddee asabamee irraa ba'u. Eeyyuwa. Akkas shabe. Fakkeenya kiraa mana achi keessatti beekamaadha miti. Ittan si irreega rakkoon qabu jamman isi bira taa'e itti si irreegama obboleessoo si miidhuun barbaadu. Tokko. Taaskii fuutee olii gad deemtee na sabatta taanaan wal dhabdee keessan yaa bakka wal dhabdee yaa. Wal mormita waan ta'eedhaaf osuma ta'e ati kana dhiisi ati gamma kana dhiisi ati kana dhiisi jennee murteessini. Isa kana irratti moo'ii shakkii qabaattanii isin lammanuu kakachuu qabdani. Isin kakachuu. Kakaadhaan qulluuna ilma namaatiif jiru. Malee ati birrii 500 si ragaan jirru haqqiidha. Yaa kakattanis yoo kakattanis hin jiru sichitti deebi'aa mul'atu bishaan. Hadhaba moo'in kakanna. Kakaarumaan qulluumna achumatti taa'aa biraachise. Atis obsi atis. Aizu atis obsi. Deebisi shabe. Waan rakkoo miti. Maa birrii xiqqaadha sunni galatti eegamaatti finneerra. Waan amma kan wal karakkaran miti. Guddaa iyyuu walii galleerra.
Dhumatee amma kanatti Odee biyyuu isa rakkoon qabu garuu odee biyyuu isa rakkoon qabu amma kana ittiin qabu. rakkoon qaban ittiin haasa'a. Yaa nama waadaa eegunatti fakkaata maaliif eegama kana dubbachiiftee kennitee numa eegeedhe nama na waadaa. Wallahi gadda baay'ee cinqamee gaa namni asitti beektaa jireenyi biyya kanaa namaan guutu eenyuun dhufuu nan beekaa anillee keessa hin jira ijoollee namni ijoollee daa'ima guddifatu kun dubbii rakkoodha si galee. Dhugaadha shabe ma'anallee nam beeka akka jireenya. Ati immoo loliin obboleessa koo ati immoo dhattee. Asumti mamaa jetta la ji'a kan namaati waa namaati jedhee kadhadhee dadhabeensi ati dhufte. Karas amma dhagaye amma irra deebinee dubbannu dhagaye. Irra deebinee dubbannu irra deebinee dubbannu. Kana eeggadhuuti gaafa amma guyyaa 5 eeggadhuuti nuti sitti Islaan immoo yeroo asii bahe filis naa bilbili dhimma sana goolamna. Gaafa laayibii irraa bahe naa bilbili itti yaadiiti. Itti yaadii dhimma sana qabeenyira waan ta'eef. Ajjala jirta Tesla naa bilbili akkana sii bahe namaanaadha. Dhimma keessa naafani. Okay shabe dadhabeen jira maal wayya laata nama keessummeessinaa? Al tokko qofa kan koo sin tursiisu. Mucaan kun maal erga silatti jedhee hedduu kanatti nama argaa baay'ee tokko dubbata. Mee gaafa. Maal taate? Namatu birri ni nyaate tokkummaa. Eenyu si nyaate? Tokko hawaalaadha karaa hawaalaatiin na nyaate tokko ammoo mucaa ijoollee dhiiraa biyyarraa siif fidadhee birri na nyaatee bilook na godhee lakkoofsa jaraa siif kenna lachuuyyuu. Inna waalaa fi nyaate isa kam? Kashii itti kennite moo akkamitti itti kennite eessatti itti kennite eenyudha? Arabatu irratti ergeen raadiyaan jedhama. Risiitii qabdaa? Dhaba'ee. Suudiidhaa Dubaayitti ergite? Yeroo hedduu wal dhaawanta kanaafan argite. Osoo borgoonii horiyaan dadhabaan jira? Guyyaa afuraffaadhaan tokko mana keesseen yeroo baay'een bu'aa gaaf tokkollee gaafa mucaa gargaaru. Amma nan beeka waa'een suudii kunii. Suudii Dubaayitti ergitu kun akka inni kirkirii fi waan beekuuf na tursiisa beekama. Inuma bilbilii gaafadhume. Hayyee lakkoofsa sanatti mayyee. Lakkoofsa isaa duwwaa 5. Awaalaan kun shabe beektaa wal'aati warri Dubaayi kuni rakkoodha. Rakkoodha. Duwwaa 5 isa kana awaalanatti himi. Isa kana awaalaa duwwaa 5 4. Birrii meeqa sila awaalichi? 1798 diraamaa. Duwwaa 5 4. 79. 67. 67. Duwwaa 7 maqaan isaa Abbaas Jaambooti. Abbaas Jaamboo yoomitti erguun kee? Amma ji'a lammaffaa jira. Okay maqaan kee hoo? Maqaan kiyya raadiyaadha. Ijoollee goddanyaa kiyyan naa kenne. Faaxumaa sitti ergiteedhiin faaxeen kasitti kenniteedhiin. Maqaan eenyu neetti? Abbaas. Kee? Raadiyaa. Goddanyaa kee isin sitti ergite sun jirti? Jirti. Fidi goddanyatti fidi. Hayyee lakkoofsa ishee siif kenna. Uummanni kun silaa galatan qabu. Duwwaa 5. Nu galateeffadhaaf miti ijoollee taaptaa godha. Qoy dura. Okay kan goddanyatti fidi intala sitti fiddee fidee. Duwwaa 5. Suuraa isaa qabda miti mucaa ammaa duwwaa 5. 47. 47. 55. 55. 32. 32. 35. Faaxumaadha maqaan isii. 35. Ti maaliin beekti? Raadiyaan beekti. Faaxumaan jette. Halo. Faaxuma. Halo. Akkam jirta? Nagaya. Naguma. Alhamdulillah. Jabaata. Jabaata bilata. Eenyu beekta maannoo maqaan kee maanni itti dafinatti? Raadiyaa beekta hin beekti raadiyaa. Miyuutii godhadhu. Raadiyaa beektaa? Raadiyaa? Yaa. Raadiyaa ni beekame.
Saadiyaan sam. Saudi jirta miti? Laan Dubaayin jira. Mucaa si Dubaay jirtu bar. Raadiyaa. Maal taatire? Okay, namni biritti ergite sun maqaan isaa maali? Birrii wayi namatti geessitee nama siin irra galchite sun birrii dhoowwate awaalaa. Aywa. Namatti itti geessite sana barbaan. Okay, yaani nama san barbaadda lakkoofsa nama sanii. Nuufididha nama sana osoo hin taane situ itti geesse beektaa? Abbaasiin jechuudha. Abbaasiin beekta miti? Abbaasiin barbaannaa jechuudha. Amma lakkoofsa isaa barbaadda moo isuma mataa isaa? Isuma mataasaa. Maal sagaraa dhabnee makaraa nu godhe waa qaamaan nutti inni aduu lakkoofsa. Eessaa fuutee irra galfadhu jettee mucaatti geessite reetti. Nu bira gala. Hawaaraa hojjetannoo yeroo kan akkaawuntii keenya gaafattee raadiyaan akkoo addunyaa kootii na bira turtee hojii. Eessaa fuuteetti geessite ati namicha kana eessaa fuuteetti geessite? Nu bira gala eegeessaa dhugaa nu bira gala hawaaraa hojjetaa itti deema. Amma fidi gaayyee. Isa fidamoo maal fidareeyyan? Isa fidin jedhe bar. Isa eessaa fuudhee fidde eessa gara inni deemee dhabe maa bilbila biyya siin kaasu maa inni itti himne? Itti bilbili kaa? Tokko irraa kaase maa waa ati bilbili jettee wayiiti bilbila ganamaa galgala bilbila. Lakkoofsa hiriyaasaa fidime. Lakkoofsa hiriyaasaa kenni. Ani lakkoofsa hiriyaasaa maali? Lakkoofsa isaa seettane yoo barbaadu. Mana ijaazaa galtu miti hiriyaan isaa eenyudha namni isa beeku hin jiru. Injira laala obboleessa koo tokko yoo jette abbaan manaa kootu hiriyyaa isaati. Kenni lakkoofsa abbaa manaa sana. Guyyaa rabbii buluutti dawwallaa bilbila nu bu'aa hin kaasu. Hindu'e. Beekaan ani waan biraa miti suuta qachi jedhee raaddiyaa waan biraan godhu akka aayidii isaa fuudhee suura maqaa isaa itti dhufaa akka turellee turu hin deega mana ijaazaa gadhiisee hin jiru. Yookaan immoo makiinama inni ari'aa deddeemu kana suutumaan yaani suutumaan malumaan bira gaheeti makiinaa isaa koodii wanni isaa qabadhee itti garsiisa. Akka ta'ellee kan waan fedhallee yoo ta'e garri inni dhaqu hin jiru. Siin jedheen kaleessa wajjinuu haasa'e raadiyaa wajjin. Sakatta'e ayyee. Warra qabaa? Siin qabaa warra jaartiin isheen gadda jaartittiin haasa'ee jenna anitti kenna isin hin jedhee ittiin kennine. Kenni lakkoofsa si kennime lakkoofsa jaartisaa. Okay, lakkoofsa ishee si himerta. Duwwaa shan? Kanuma isaa yoo kennite yoo tokkummaa kanumatti isaan jiru. Hin kaasu baritti dawaleen ka'e bar. Fuudhi kan jaartii jabaadhu. Duwwaa shan? Duwwaa shan? Duwwaa tokko? Duwwaa tokko? Jaatamii tokko? Jaatamii tokko? Soddomii tokko duwwaa torba. Soddomii tokko duwwaa torba. Cufadhu'e. Maqaan si maali? Maqaan isii dhiibbannoo maaliidha? Profaayilii isaarra kunoo suuraa isaanii kaawwattee jirti ishiinu. Iskiriinshaat godhi suuraa san. Amma onlaayinii jirra hin jiru mana galee si erguure. Sawwar irraa suuraa yaa amma bakka cufadhume jechi. Maqaan si maali jetti? Maqaan kiyya Faatima. Kan kee miti kan ishee? Kan ishii maqaan ishii kan jedhaan tiktookiin ishii kan jedhaa maatii beekan maqaan ishii asli ani hin beeku jalaa jiru. Hayyee cufadhu bilbilame. Please leave your message after the tone. Atti qottora maa inni waan isaa? Please leave your message after. Mee boritti deebi'uu keenya wayyaa bilbili isaa waa batarii biizii taa'ee dadhabeera bahuun barbaade.
Bayi Walitti dhiyootu bakka baruta deebiin Kan baruta mucaa deebiin. kana tokko yaaluma tokko irra naa bayi kan mucaan biyyarraa dhufu kanas itti naa bilbilaaluma tokko. Wai borumatti deebinanii maa dadhabee bara. Baruma heddeetti akka deebi'ama obboleettii koo. Okkee nan irraa fatina dara. Baay'ee dadhabeera boritti deebina jechuudha.